bifamtati dubartoota keessaa urjiidhaan kuulamtee mirga Waaqaa teessaa gonfoon kee warqeedha uffanni kee adii kabajni kee addaa durbee gammadii kan bifamtati dubartoota keessaa urjiidhaan kuulamtee mirga Waaqaa teessaa gonfoon kee warqeedha uffanni kee adii kabajni kee addaa durbee gammadii kadhannaan argamtee haadha Abbaa nuufis kan kennamtee haadha bara baraa yaa durbee nuuf kadhu ilma kan keetirraa gara laafeetti koo yaa haadha araaraa kan bifamtati dubartoota keessaa urjiidhaan kuulamtee mirga Waaqaa teessaa gonfoon kee warqeedha uffanni kee adii kabajni kee addaa durbee gammadii nagaan siif haa ta'u kennaan kan guutamtee Waaqayyoon ni deessaa hafuuraan ulfooftee maqaa isaas ni waamta Amaanu'eel jettee Maariyaam gammadii atoo filatamtee kan bifamtati dubartoota keessaa urjiidhaan kuulamtee mirga Waaqaa teessaa gonfoon kee warqeedha uffanni kee adii kabajni kee addaa durbee gammadii balaa isa bulchitee du'a lubbuu jalaa dukii maasiin baftee qaana'uutiin jalaa isheerraa dhalatee Waaqni lafaaf samii dubartoota keessa kan shingitu kamii kan bifamtati dubartoota keessaa urjiidhaan kuulamtee mirga Waaqaa teessaa gonfoon kee warqeedha uffanni kee adii kabajni kee addaa durbee gammadii atoota sanyaanne nyaata salafarraa mannaadha suurri kee nyaata saasamirraa dumeessa Museetii kan ittiin golgame addunyaa fayyisee bokkaan sirraa argame kan bifamtati dubartoota keessaa urjiidhaan kuulamtee mirga Waaqaa teessaa gonfoon kee warqeedha uffanni kee adii kabajni kee addaa durbee gammadii kan bifamtati dubartoota keessaa urjiidhaan kuulamtee mirga Waaqaa teessaa gonfoon